ما شاء الله جدا نمني هندي كيسانو ما شاء الله سنجين براندر بنا عربي مجلسي حارة واجد شو رأي نيمي ديزايني سا ديزايني بيالا إرا كاساني نتيرجن ديزايني بيالا نتيرجني أكاسي توجن نزرة شو عربي مجلسي كان نمني نجالا ننجرو عربي مجلسي نكون حارة واجد شو ديزايني حارة واتنا قف هوجن ديزايني كان قف هوجن شو دا نموني وان حارة بربادن وان حارة هوجتي فتشو بربادن اسمي يكون أكاس نجالا دربنا سننجرا ما شاء الله تبلين سالكم سنرجع تانكنا وانتي هندي ساتو جشودا عربي مجلسين كان مال جريا كيف سوين بيكو كاميران أن سلكنا نتنور أبي سلكي ده جشودا كاميرا ميتي سلكي ده وسو برجعني كمان كانت على درن كانت على بريدة جشودا نهو بتنجري هذا هدو بريدة جشودا ديزايني كان أن كانوا متكه أكنت كبريدو كان أرجع إسن أرجو مالتاني أرجع تاني هنجرتان إسن ننجرو ديزايني كون ديزايني حاروا ديزايني بيالات يشودا ما شاء الله نموني جالتان أيشون الرافاتنا حسن فقادة سلام أسوسني قافتن اسم برا هنجا ما تريزرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عشان ماركفونه جالتم توتا في كابا جمتوتا ومطورو جرى جرتو بكما جرتني نجاها في كابا جانكي اسم براجرات سنين جتشا عشان ماركفونه وروني كريستانا اللي أمنتي في كتان أسوات هنقودين وندم تكيسانو بكما جرتني نجاها في كابا جانكي نكانون نقول كل رامات اسم براجرات سنين جتشا عربيا مجلسي أينونيمي حارة وجدتشودا ديزايني نسا ديزايني حارة ليت جديدتشودا قبل ديسين دفجرا أكسين جالتان أبدي قداسن الرقابة متري هنگا فيتني أجدتشودا ديتان جدتشودا إسين أكا هندار بني هندوم تكيسانو يو عربيا مجلسي كانا وانتا غاري نمني هنا ويننجرو يو كان اللي أكنا أتشلالي إما جالت نمني كمو هنجالت أغارو كيسان نمني أينونيمي وروني أينونيمي حاويتان ددفعتني من كيسانتي قلفت سننجرا عربي مجلسين كون عربي مجلسي حاروا أدكتا جتشودا وجتشو في الله يرو ديرا فداتامي يرو ديرا فداتي جتشودا عربي مجلسين كوني يوتك آته نانو جاتو في بولي كورشاني عالي akkasitti hojjetamaa ture jechuudha arba majlisiin kun yeroo dheeraa fudhatee jechuudha haga ajaja fudhee nabira ture jira yeroo dheeraa fudhatee haala kanaan hojjetamee xumuramee jira jechuudha maashaallah asumaan obboleettiin teenaa hedduu gammadda jedhee abdii guddaa sirra qaba namni hundumti keessanuu rabbi nagaan itti galchu jedhaati du'aayi godhaa fi maashaallah isin jedhee jira obboleettii tiyyaa haala kanaan si xumuramee jira hin jaalattadee abdii guddaa qaba maqaanan dhahin jettee maqaasin dhawu jechuudha hedduu bareeda jechuudha maashaallah arabi amdiisi akkana bareedu an argee hin jiru isinillee argitan koomentii irratti barreessaa isinin jedha namni kamuyyuu jaalannaaniin keessan na dubbisuun irraanfatinaa ani akkuma isin beektanii isiniif hojjechiisee maatii keessan bira isiniif geessa jechuudha lakkoofsa bilbilaa kiyyaa duwwaa 972 duwwaa 25 19 irratti heelooyetan telegiraamii immoo waasaappiin argachuu dandeettan jechuudha akkasuma warroonni daarektii barbaadan illee lakkoofsuma kana fayyadama jechuudha gama hundaanuyyuu lakkoofsuma kanaan argachuu dandeettan jechuudha hin beektanii maashaallah hedduu bareeda jechuudha warroonni arba majlisii hojjechiifachuuf karoora qabdanii fi akkasuma hanga ammaan haasofsiisaa jirtanii nu filachiisee arba majlisii namoonni baay'een arba majlisii ta'ee meeshaa kamiyyuu waan layyatti jedhe waan namaan addate jechuudha wanta namni kanaan dura hin hojjechiifanne waan layyatti jedhe barbaadee dhabee namoonni jettan namoota hedduutu jira warroonni akkasii sun deebii argattan jedhee isiniif yaada hedduu bareeda waan ta'eef waan faashinaa waan layyatti jedhe wanta haarawaa namni hin feene hinjiru wantoota baratamee fi wantoota yeroo hedduu namni hedduu ari'usan namni hin feene kana fayyadamuu dandeettan isinin jedha hedduu bareeda akkuma isin argartan kana maashaallaadha baay'ee bareeda kaameraa irraa osoo bira ga'anii qaamaan caalii daran bareeda jechuudha lafarraa ol qabsiisaa abbaa 40ti maashaallah hedduu bareeda jechuudha gatii isaa aga'uuf hin goggaane hedduu goggaataniirtanii isin argaa jira gatiin isaa meeqa jedhaa jira namni hunduu miti naaf gala akka kasi ajirtan naaf gala isinitti hima jechuudha asumaan jalqaba garuu subscribe like share gochuuf hin raffatina isinin jedha warroonni hiriyoota qabdan hiriyoota keessan hunduma birayyuu akka gahuuf share godhaa isinin jedha anallee na fayyada hiriyoota teessanillee fayyada waan ta'eef
share godhaa isiniin jedha anaa fi hiriyoota keessan illee hin fayyada sababni isaa yoo share gootan viidiyoon kee sirriitti akka ilaalamuuf na gargaara akkasuma hiriyoonni teessan illee hin fayyadamanii obboleeyyan teessan hiriyoonni teessan namni hunduu hin fayyadama waan ta'eef akkuma isin argartan kan akka carqiin isaa illee kwaalitiidha akkuma isin argartan beekaa kaameraa irraa achiisnee isinitti mul'ifne hedduu carqii kwaalitii fi carqii baay'ee bareeduudha jechuudha namni jaalattaan keessan na dubbisuun irraanfatinaa isiniin jedha hedduu bareedaa mitiriin isaa mitirii 10 isin hanga feetan ajechuu dandeettan jechuudha teebiliin isaa kunillee mitirii 10 waan ta'eef akka kennaatitti yookiin akka giiftiitti wajjin kennama jechuudha mitirii 10 waan ta'eef hisaabni isaallee asuma keessa oola asuma keessa herreegama jechuudha walumaa galatti kanuma keessatti herreegama jechuudha hedduu bareeda waan ta'eef diizaayinii kana yoo jaalattan ajechuu hin irraanfatina carqii jechuudha waan isin ajaa'ibu carqii kararii jaalattanii jijjiirachuu hin dandeettan carqiin kunillee baay'ee bareeda jechuudha namni kamuu carqii kana hin jibba jedhee hin yaadu karariin kun kararii baay'ee bareedaadha kararii xurii hoo xuraayillee xurii mul'isuu miti xuriillee hin dhoyfata akkasuma ammoo ija namaatiif illee baay'ee bareeda ayinneemi irraallee akkatti bareedu argitanii warqaammaa irraallee hedduu deema jechuudha maashaallaadha ayinneemi irraallee baay'ee deema teebiliin isaa mastaawotii duraanii sanii miti carqii duraanii sanii miti MDF-dha jechuudha argitanii maashaallah hedduu bareeda MDF hedduu furdaa ta'e jechuudha xaawula hedduu furdaa ta'ee fi kwaalitiidha jechuudha ijoolleen biyya alaa jirtan hundumtuyyuu hin beektan isiniin jedha carqii kana hin beektanii yookaan araba majlisii kana hin beektanii akkasuma obboleettiin teenallee diizaayinii biyya alaatiin noo jette jechuudha wanta adda ta'e wayi wanta namarraa xiqqoo layyatti jedhee wayi fedha jennuun jette kana nutti ergatte haala kanaan hojjannee xumurree fi jirra jechuudha maashaallah amma asumaan gatii isaa sinitti hima arabiyaa majlisiin kun kan inni hojjetame mitirii 10 kana keessatti teebiliin kun akka kennaatii waliin kenname isiniin jira mitirii 10 waan ta'eef jechuudha akkuma isin argartan kana daardaariin lamaan isaallee kinu akkana jira daardaariin isaa akkuma isin argartan kana jira jechuudha daardaariin isaatii fi akkasuma teebilii adii tanii argitanii hedduu bareedde jechuudha akkanatti bareechise diizaayinii irratti hojjetame kanneen jechuudha diizaayiniin irra hojjetame kunniin adda godhee hedduu bareechisee jira isinillee haala kana jechuun dandeettan mitiriin takkattiin birrii meeqa warroonni jettanii fi mitiriin takkattiin birrii 17,500 jechuudha maashaallah hedduu bareeda garuu gatiin isaatii fi akkaataa meeshaa walii hin madaalu dhugaa wasnitti nam tokko wuddiidha jechuu danda'a garuu daran meeshaa fi gatiin isaa wal hin madaalu meeshaa baay'ee kwaaliti ta'ee fi baay'ee tsaddatti jedhe jechuudha hoomata kallee nama hin qaanfachiisu birrii nama baate wanti gaarii fi wanti bareedaan wanta ammoo yeroo kamuu nama hin jibbisiisne mana nama osoo seene namni kamuu hin fedha waan ta'eef birriin keessan erga bahuu hin oollee warroonni araba majlisii anuneemi hawwitan jechuudha hedduu osoo galfattan hedduu natti tola hedduu na gammachiisa maashaallah baay'ee bareedaadha jechuudha namoonni galfachuu barbaadan mana keessanitti haala kanaan galfattanii mana keessanitti midhaakfachuu fi mana keessan bareechifachuu hin dandeettan isin jira inni kun irraa asbaatillee kinoota akkuma isin argitan kana irraa asbaati jechuudha teebilii keessatti herreegamte jechuudha akkaataa teebiliitiin walitti hojjetamti irraa asbaatillee kunillee ammoo waan luqqa'uu miti waan luqqa'u isinitti fakkaatina ayuneemii jechuun sibiila ammoo garam luqqaa hin beektanii maashaallah baay'ee kwaaliti fi orijinaalidha jechuudha warroonni barbaadanii ajajadhaa hojjechiifadhaa isiniin jedha ajajaan hojjetama yeroo hangam fudhataa warroonni jettaniif inni kun yeroo fudhata jechuudha akka kaanitii miti yeroo fudhataa yoo xiqqaate ji'a tokkoo fi wayii fudhata jechuudha akka kaanitii miti yeroo fudhata jechuudha gatiin kun gatii jalqabaati gatii yeroo jalqabaati fi meeshaalee yeroo jalqabaa yeroo baay'ee irra deebi'ee hin argamu hin beektan gatiin kun gatii jalqabaati kanaan dura hojjetame hin jiru isiniin jedheera gatiin kun gatii jalqabaa waan ta'eef daddafaatii hojjechiifadhaa gatiin isaa dabaluun isaa waan hin oolle sababni isaa inni kun waan jalqaba ta'eef gatii jalqabaa astaayitii godhanii hojjetan ergasii booda akkaataa gabaa halaalaa irra dabalan waan ta'eef teebiliin isaa akkana fakkaate jechuudha teebiliin kun waan dhufee yoo gama arfanittuyyuu galee hedduu bareedde jechuudha argitanii maashaallaadha teebiliin isaa akkana fakkaati teebiliin isaallee hedduu bareeddu waan ta'eef ajajadhaa isiniin jedha mana keessanitti galfadhaa meeshaa orijinaalii fi meeshaan kwaalitiin kun akka isiniin darbine isiniin jedha inni sibiila jechuudha ayuneemiin kun sibiila maashaallaadha fireemii miti sibiila jechuudha namoonni isiniin galle yoo jiraate ayuneemii fi fireemiin garagara jechuudha akkana fakkaata araba majlisiin keenya har'a akka jaalattan abdii guddaa sinirraa qaba dhumaan anallee obboleettii teessaan na jajjabeessaa hiriyoota keessan sheer godhaa saskiraayib godhaa na jajjabeessaa akka guddadhuu fi kan nama guddisu rabbii isinillee rabbii gaditti na jajjabeessaa haamilee naa ta'a isinin jedha isin jaaladhaa isin kabaja
warroonni meeshaa na biraa qabdan meeshaan keessan waluma duraa duubaan isinii baha waan ta'eef obsaan eeggadhaa isiniin jedha. Warroonni meeshaan keessan itti isinii bahee jiru akka itti gammaddanii fi akkanarraa gammaddan abdii guddaa isinirraa qaba isiniin jedha. Viidiyoon kiyyarraa akkana fakkaata isin jaaladhaa. Turtiin keessan turtii gaarii isiniif haa ta'u. Hamilee naaf ta'a isiniin jedha. Ani jajjabeessa akka ani bakka guddaa gahuuf na gargaaraa isiniin jedha. Isin jaaladha. Warroonni meeshaa eessa fa'aa geessitan aan jettaniif naannawaa isin barbaadan hundayyumaayyuu ima geessa isiniin jedha. Asumaan irra deddeebi'ee isinitti immoo wanti ani fedhurra eessa jirta warri naan jettan an ka jiru Shaashamannedha. Garuu naannawaa isin feetanii fi boota isin barbaadan hundumaayyuu isiniif geessa jechuudha. Boota isinitti hajamtanii isiniif geessa. Ani garuu ka jiraadhu Shaashamannee keessa jechuudha. Viidiyoon kiyyarraa akkana fakkaata. Asuma irratti xumura. Hanga viidiyoo biraatitti walitti deebinutti nagaannaa turaa isiniin jedha. Isin jaaladhaa isin kabaja. Viidiyoo kana akka kumaatamaan laallamu abdii guddaa qaba jechuudha. Isinirraa jechuudha. Abdii guddaa isinirraa qaba. Maaliif jennaanin hiriyoota keessan hundumaafu sheer gootanii akka sirriitti laallamu akkana gargaartan abdii guddaa isinirraa qaba. Namni abdii namarra kaa'ee namarra hin dhabu jedhee yaadaan nagaatti horaa bulaa geebana.